أنا لما سنفوا أستاي هذا إنما تربة كوفية تربة كاي ورب الكعبة ربي كله كنا كتمرانا هاقول وقا كنا نوجد وقا كنا نوجد كيس أنا ما كايدا وقا كنا بيجي أمبا وجد وقا كنا كشينا هذا ورما وجد كشينا هذا ورما تاري والله دوتي تكتي نفني إنما كيس أقول لك وقا كنا كما لما عشان الرقبة هندا كما لما في كنا لما مواجمي تبتي كما لما كنا لما مواجمي تبتي حاجة ما ميديا نم نرتي نوام هندا الرجل ميديا نم نوام هندا الرتي انتربي أسي قلت عملي أسي قد قام قلت انتربين تاني يجو قام قلت انتربين تاني مالي بري قاف بر انتربي أكاسي سنتادو إيه نوف انتربي تات جريني كان كيسي في متا كان كيدفو انتربي دا يجو انتربي سيفتاو قبل جريني كان كي gaafa aaree mataa kana mulluchi godhee ofirraa haade jira aaree rifeensa mataa kiyyaa kana mulluchi godhee ofirraa haade xirrim godhee jechuudha san keessa darbee garuuyyuu san hundaa lafa kaayee alhamdulillaahi rabbii kiyyaa galata achi ilaalee maal laala nama sireerra ciise laala mee waan barbaadan murteessaa du'a jettu nama murteessaa du'a amma faashinii godhanii hundinuyyuu dhuftee dhiiyee jettan kaname du'umaa murteessaa deemiti nama siree irratti qaamni isaa raammayee harmi isaa isii kun kaansarii dhibee kaansarii godhattee dhibee kaansarii godhattee harmi isii kun dhiita'ee akkana keessaa bahee raammayee raammoon keessaa cinaayyaa ulaali akka jechuudha ni'imaa guddaa qabeenya guddaa harkaa qabdu laali feetu kiristaana ta'e feetu musliima ta'e nama jechuudha lutti jechuudha argitanii lutti kun harkaa fi qaamni isaa kun hundi wal jala taree bishaan fudhachuu hin dandeenye. bishaan makana hiixatee banatee fudhachuu hin dandeenye laala. Nama ilkaan kana afaan kanaan ganyaachuu dadhabee asiin nyaatatti naqan laala. Akkasin laalimee deemiti. Osoo akkas taate hoo ati dhamee bimallaqa dhabde. Waggaa torba xaartee keessaa si kaasee abbaan manaa kan kee gurguratee tabiraa irra fuudhe. Waan biraatti miti bara. Kanumaa bira jireenyi namaa bara. Waggaa torba xaartee abbaan manaa kan kee keessaa si baasee dubartii biraa irra sirra fuudhe. Akkasii. Waggaa torba waggaa kudhan xaartee abbaan manaa kan keessaa mana ati ijaarte san gurguratee biyya biraa deeme. Sani ilmoo tantee ijaan si arguu dhoggee ijoollee si dhoggate. Moo ijoollee shan sirra dhalchee ijoollee shan sirra gatee waan nyaachiftuu waan obaaftuun dhabdee wajji rakkatte. Kanuma jireenyi biraan jiru bar jireenyi namni itti wajjin kanaaba. Jireenyi irratti wajjin kanaaba. Lubbuu bichaanaa haa jiraattu jettee sammuu kan keetii himtee yoo of qopheessitee jette ilmoo tantee tana fuutee mallaqaan nama kennattee deemtee hojjetattee galgalatti galtee ilmoo tantee fuutee manatti hin galattu. Gaafa biyya kanaan dhufeet hin jedhee gaafa biyya kanaan dhufe dubartii wayiitu jira anaa barumsa naa ta'e silkii osoo namaa waliin haasayaa jiru namni fuudhee silkii itti kenne osoo namaa waliin haasayaa jiru silkii boorniingii hamtuu wayii keessa jira biyya kana dhufee bulii kudhamoo akkam gahee jechuudha itti kennan silkii fuudhanii waliin haasofne. Natti haasoftee waliin qaqqaannee maan naan jette siita jireenyi addunyaa tana irraa wanni hin dabarre hin jirtu naan jette. Obboleeyyan nama 4 Ameerikaa qaba naan jette. Anka jiraadhu Keeniyaa waggaa 16 kaampii baqattootaa keessa jiraadhe naan jette. Waggaa 16 argite kaampii baqattootaa keessa jiraadhe jette Keeniyaa. Obboleeyyan nama 4 qaba jette. Mana masaanuudha biyya Ameerikaa keessa. Abbaan manaa kiyya ijoollee 4 nadhalcha ijoollee 4 waliin nadhiisee tabiraa fuudhee sun isaa maatii waliin maatiin isaa fi sidaa keessii guutanii inni biraa fudhatanii jette. Ana achitti hafe jette kaampii baqattoota san keessatti ijoollee 4 waliin wanni dalagadhu wanni nyaadhu hin jiru jette. Ka bishaan naa kennallee galatoom jedhaan jette. Ka midhaan naa kennallee galatoom jedhaan jette. Nyaatanii natti kennan irraa dhuganii natti kennan hin jedhu jette. Biyya lafaa kana gad jedhee nyaanne wanni biraa natti nafni jette. Gaafa burcuqqoo dhabee caammaa luka kiyyaa baafadhee bishaaniin dhugeeru jira jette laal. Burcuqqoo dhabee caammaa luka kiyyaa baafadhee bishaaniin dhugeeru jira jette. Siigalee achi ka'ee jette ijoollee tiyya jette isin musliima ijoollee tiyya guyyaa charchii oolchaa jette charchii ni gargaara ijoollee tiyya charchii oolchaa jette guyyaa charchii oolchee halkan ammoo leelii waliin dhaabadhaa jette anaa barumsa naa ta'e waggaa 3 waggaa 4 yadda yoo ta'e waggaa 4 kooti jechuudha anaa barumsa guddaa naa ta'e sini galee ni beektanii ijoollee kaampii baqattootaa keessa galan Keeniyaatti jechuudha. Guyyaa charchii oolchee halkan ammoo toobaa rabbii kiyyatti deebilee dhaabadhaa jette. Gana mallee deebanii charchittuu deebanii jechuudha. Ijoolleen isii halkan musliimaa guyyaa kiristaanaa jechuudha.
akkas taate kan dhukkeen irraa buute waggaa 17 taa'ee waggaa 18 kiyyaaf Ameerikaa seenee jette. Waggaa 17 fixee 18 kiyyaaf Ameerikaa. Jireenyi addunyaa tanaa isii tanaa jechuudha. Akkasii jireenyi addunyaa tanaa. Siin dabartudhanii osoo si tuffatan sii dabarti. Hin jiraattu, hin bultu, hin ooltu otoo jedhan bultee ooltee caaltee argamtaa jechuudha. Waan gootan hundaa akka midhaan sooqidda midhaan gootanii xiqqamma saalaalaa. Arrabaan tuqee ilaali usuu gadi liqimsin. Arrabaan tuqee. Kan arrabaan tuqxe sana ammoo jechuudha abdii irraan kutatin. Abdii irraan kutatina. Wanni hin jijjiiramne jirtu gaafate fayyaa qabdu. Gaafate hojjetattee baatee galuu dandeette. Bishaan kana kabraa hafee hin hojjetatin hin dalagatin. Bishaanuma kana yoo dheebotte kaatee fudhattee ni deebita taanaan addunyaa tanarraa abdii kutachuu qabdu. Bishaanuma kana kaatee fudhattee ni deebita taanaan. Waan wayii murteeffachuu qabda jireenya kan kee keessatti ammoo. Ani gaafa biyya kana dhufu kabraa dhiisee yoo waa'ee kiyyarraa isin himi gaafa biyya kana dhufu waggaa 10 hojjedhee waan waggaa 10 hojjedhe keessaa qullaa ka'ee galeetiin biyya galee ji'a takka finfinnee taa'ee maatii kiyyatti biyya tiyyatti gadi hin buune dhiisee finfinnee irraa of duba deebi'ee biyya kana dhufe. Namni bar yoo haadhaaf abbaallee hin qabneedhaaf fageenya irraa of duba deebi'u muka biyyaatu yaada bar namni. Laga gisee diqqeennaa keessatti utaalchoo taphatanuyyuu daafanuyyuu yaada bar namni galee laalaa bar mana barumsaatu laalaa bar. Sini galee laalaa bar. Angaruu san hundayyuu yaaduu dhabee san hundayyuu laaluu dhabee ji'a takka bichaa finfinnee taa'ee waggaa 9 booda biyyatti deebi'ee ka'ee biyya kana dhufe. Gaafa biyya kana dhufu Ameerikaa bichaa deemaaf biyya kana dhufe. Yookaan Kanaadaa bichaa deemaaf biyya kana dhufe. Akka isin jettan sanillee yookaan ammoo kan namoonni biroo jedhu kanallee jechuudha ni heerumaaf biyya kana dhufe. Rabbii kanatti arguudha. Rabbii jala taa'ee kanatu natti arga. Naataanaan naata saaqanaan hireemti inni deemaaf dhufe. Yoo san hin taane hoo yoo san hin taane hoo Keeniyaa hojii mana namaa hin jiru. Takka taa'ee tiktokii hojjedhalle hin jenne alhamdulillah taa'ee tiktokii hojjedhalle hin jenne. Maaliif durallee gaafa biyya arabaa jiru sanillee an takka taa'ee tiktokii hojjedhu. Kushii nama keessa fiigaa oola waan ta'eef jechuudha. Taa'ee tiktokii hojjedha sammuu kiyya keessaa hin qabu. Keeniyaa dabalee ijoollee gaafadhee lakki hojii mana namaa hin jiru naan jedhanii kaayiroo dabalee gaafadhee haala jiru hunda gaafadhee mana namaa deemtee hojjetachuu hin dandeetta. Akkana irratti naan jedhanii akkama yoo san jireenyi amma cimee kanaa miti. Amma gabbaatee ol deebi'uun nuyyuu sodaa guddaadha. Gabbaanii ol deebi'uun nuyyuu su'uudii taatee biyyattii jechuudha. Gabbaanii ol deebi'uun jechuudha. Kan waraqata qabus kan waraqata hin qabnes biyya kana keessatti. Sini galaa miti. Gaafadhee kamtu naa caala. Kan biyya saniitiin naa caala miti ka jedhuuni lafaa ka'ee akkaawunti baankii kiyya baafadhee baasaboora kiyya haaromsiifadhee ofirra deebi'ee biyya kana dhufe. Maal barbaadee sa'a sanitti bakka yoo diqqaate bakka haadha kiyyaa ta'e abbaa kootii ta'e obboleeyyan kiyyaa ta'e eessummaan kiyyaa ta'e zarii tiyya hundaa ta'e haa birrii 5 taatu namni ani harki kiyya bira hin geenne hin jirtu. Haa birrii takka taatu namni waan takka irraa hin fayyadamne hin jiru danfa qiyyarraa. Angaruu nama kanneen hundarraayyuu galata hin qabu. Rabbii tokkicha bicha galata naa qaba jechuudha. Kanaaf maal godhee ofitti himee inshaallah jedhe. Maaliif yoo rabbi fayyaa naa kennu akka bineensaa nyaadhee dhugee ciisee ka'uu bichaa hin taane ka jedhuun murteessee biyya kana dhufe. Nyaadheetuma dhugeetuma ciiseetuma ka'ee mee uf dhageeffadha. Uf dhageeffadha argite. Uf dhageeffachuu barbaada. Ilmoo obsinee madaa jaarsaa obsinee madaa jiruuf jireenya obsinee madaa jireenya biyya ambaa kana obsineetiin jiraannaa jechuudha. Ani isaa kanaafuu jedhaa hin jiru. Senegalee mee beekamu fooloo barbaadu ta'a, viyuu barbaadu ta'a, maal barbaadu ta'a. Namni boruu rabbiin maal itti nageessutti hafee jira amma. Kan namni itti rakkataa jiru. Ana malaan itti dhiisillee hin jedhuun. Ana malee gadda mucayyoo dheengadda armii taate san jala gaafa deemee ilaalu irra caala koomentiin keessanii koomentii ofi daddafi dafi. Anuu si jibbee jira rabbi dhugaasitti haa godhu daddafi warra jettantu jira jechuudha. Amma mee warri sa'a sanitti daddafi jettan sun jechuudha. Warri siyyuu jibbee jira deemi jettaniin sun jechuudha. Senegalee mee namni uffata isiin qabdu keessaa mallaqa isiin qabdu keessaa yookaan moobaayilii isii haa ta'u waan isii keessaa Senegalee waan isii keessaa namni tokkichi hoo baga gammadde koongiraa jedhee sii kenna jira. Waan isii keessaa jechuudha. Baga gammadde hoo koongiraa namni jedhee sii kenna jira hin jiru jechuudha. Senegalee ana nama yattiisan takkaalee koomentiilee godheef hin beeku. Viidiyoon isiin irra dhufa numa dhageeffadheetumaan bira tara guyyaa takka laayikillee godheef hin beeku koomentillee godheef hin beeku rabbi irraallee nan qabu jechuudha. An namni tokko yoo nan taane akkanuma laaleetumaanii bira dabarfadha yoo naa ta'es laaleetumaan bira dabarfadha waan takka hin jedhu jechuudha. Keessattuu ijoolleen dubaraa shamarran kenna jechuudha. Ani hin dogongortu jechuu miti ani mataan kee dogongortuudha. Waan hedduun balleessa waa hedduun godha waan godhu keessatti garuu hooree dhaabbadheetiin uf laala. Siigalee dhaabbadhee uf laala wallaahi waan takka godhee ka'ee dhaabbadhee uf laala. Akkuma nama soogidda jechuudha. Midhaanin naqanii kan qammastanii ilaaltanii miti akkasii bara.
Soqidda midhaanitti xiqqoo xabgootee kaatee deebitee qammaftee ilaaltee yoo hin geennetti dabaltee deebitee ilaalaa jiddu galeessa hireetti dabaltee kalaas gahee jettaa jechuudha. Jireenya akkasitti qammasaa ilaalaa. Hin rakkatan jechuudha miti. Hin dadhabdan jechuudha miti. Hin dalanne jechuudha miti. Hin obsine jechuudha miti. Obsitaniirtanillee, dhoksitaniirtanillee, jiraattaniirtanillee. Garuu jireenya kana hadhaallee, badaallee, meeshaallee suuta qammasaa ilaalaa. Suuta isinii galee suuta qammasaa ilaalaa. Ilmi namaa kamiinuyyuu ni seeqata malee namni madaa hin qabne hin jiru. Namni madaa hin qabne. Wallaahi billaahi jaarsaa jaartiin isin miidiyaa kanarratti argitan. Jaarsaa jaartiin isin ganamaa galgala asirratti argitan. Warra jechuudha libbistikiin yookaan ammoo kaameraan yookaan ammoo fiiltariin babbareechisee garanaan deemu kanneen osoo argitaniiti. Wallaahi billaahi rabbii kadde irra caalan isaanii warra madaa qabu. Warra madaa qabu. Warra